jechuun jira bar. Isinuu walii galuu dhabdanii akkana wal fiddanii feesbuukaa fi tiktook irratti ajandaa nu baasuun sirrii miti akka nama tokkootti amma. Uumama feetan jettan malee isin hin deeggaru isin lamaan. Waan kanarratti murtii guutoo keenya. Sa viidiyoo xiyya keessa dhaggeeffadhaa wallahi. Yaa murtii guutaa naaf yoo ta'u buleeyyanii waan kana asuma fidnaa. Hatta adabbii maaliin jeen yaa murtii guutoo kiyya. Wanni kun dogongoraa. Birrii 10,000 sanitti mucaan kun haa gargaaramuu diddama godhi ergii fi hunjeen. Gammanne dhiifna. Huno kana maal godhuufiin erga je obsaan bira ta'a. Maal godhuufiin erga je duuba jara keenya keessaan akka obboleessaa gaafadhe waan godhamu qabu gaafadhe ani gargaarsa obboleessa kanaatiif ana isaa obsaa dabbaalii waliin gargaarsa kana dhiibuu jirra. Waliin gargaarsa kana dhiibuu keessatti booda gizee wanni akkanaatu hin jiraatu obsaan maqaa kanaan ka'a. Ani maqaa kanaan ka'a. Murtii guutoo nutti nimne achumaan zimje dabbaal maqaa kanaan ka'a. Wanni kun salphina gargaarsa keessa gaafa teessu ummata dura summunii takka argachuuf miti. Rabbii guyyaa qiyaamaan irra gaadha boru qabriitti kophaan ciisa. Halkan za'aa 8 za'aa 9 as gubbaa taa'eetiin yoo namni jaalatee hooyina asirratti hooyina xixiqqaa takka akkasina ol darbe malee aduun haga baatutti warabbul ka'abaa hanga hirriibni ga'utti as gubbaa taa'eetiin gargaarsa ummataa osoo guyyaa tokko summunii takka hin fudhatin namni hundinuu mataa isaa ragaa baachuu danda'a. Tanamaan jennaan osoo guyyaa takka summunii takka hin fudhatin hawaasaaf asirra taa'aa bulee obsaa beeyanii tirraa kannaame. Oy gaashi waa kursii tanarra taa'aa bulee hogga hirriibni geeliibii tana cufee hogga gargaarsi namaa san gar tokko be achi deemee gachiisa. Takkaa rabbi summunii natti haraam godha. Takkaa beellama namaa wajjis an hagana walitti isin qaba hagana narraa furadhaa. Takkaa beellama kanaa seeneen beefan. Maaliifi murtii guutoon osuma akkaawwantii tana mucaa magaalaa keessa isa jiru bira jiru takalee bira dhaqee bira deeme irratti achi dawwalee akkaawwantii irraa fuudhuu danda'u maa akkaawwantii isaa erge. Obsaa dubbadhume maal jetta waan kanarratti ati. Hayyee Fokkottuudha asirraa. hayyee jalqaba irratti hundi keessanuu galatoomaadha. Itti aansee wantiin jechuu barbaadu. Amma egaa wanti godhamuu qabu hafee as gubbaa waliin dhufne amma yeroo bakka tanatti eenyu tanatti hogguu wajji haasofnu obboleessa keenya murtii guutoo fi Hamzaa Haajii diinummaan qabanii haasawa wal eeggatu haasawa waliin quuyne haasawa bareedaa haasawuu qabna. Yeroo carraa Hamzaan fudhates yeroo murtii guutoo fudhates obboleeyyan isaanii isaan kabajanii bakka sana tattaa'aa jiran kana kabajuudhaan akkuma ganama aadaatti wajji haasofnutti wajji haasawuu qabna. Kana kanatti binnaa qabattan. Lammada dhimma qarshii 10,000 murtii guutoo irratti murtii guutoo akkaawuntisaa itti irratti ergamtee kana osoo naa fi murtii guutoo wal bira hin dhufin dura irraa quban qabachuu. Amma kaleessa galgala ani waasaabiidhaaniin zuum miitingii wal geera ture. Haasawaa Hamzaa Haajiitii fi haasawaa murtii guutoo gidduu gidduun dhagahan ture. Hogguu waan san fixadhe qacataa Hamzaa fi dabalee Hamzaanis akka malee aaree jira murtiinis akka malee aaree jira. Akkam tokkotti gus wantiin an gochuu danda'u yoo jiraate obboleeyyan lamaan Hamzaanis murtiinis miira keessaa bahanii obboleessa isaanii kan siree gubbaa ciisu jiru akka yaadataniin isaan lachutti hime. Miira keessa jira waan ta'eef hogguu waan kana fixadhe booda Hamzaan naan jee Hamzaa obsaa hayamee waan kana dhiisi mucaan kun siree gubbaa Maaltu miira keessa isaan galchisitti fakkaata akka ati yeroo san agartutti. san isiniifin himu deema. Namni Hamzaan dhufee gaafatee murtii guutoos deebisa kannee fi deebisa sanirratti waliin quubsinee waliif deddeebisuudhaan sirkii walitti cufanii ani Hamzaa dawwale. Waqta kanaan Hamzaa maaltu maal ta'een jennu obsaa murtii guutoon namaatu akkaawuntii keessatti maallaqa erge qarshii 10,000 jedhani. Maaleen kun akkaawuntii keessatti galee jeetiin gaafadhe jalqaba osoo hin gaafatin dura akkaawuntii tana ni beekta jeetiin gaafadhe akkaawuntii guututti yaamee fi humata kana jeetiin yaamee fi hogguu yaamuuf akkaawuntiin tuni akkaawuntii isaati hin beekuu naan je'e. San booda mootii deebinee dhimma viidiyoo murtii guutoo maxxanse jalatti namni akkaawuntii biraa kaayee maallaqa itti ergaa jiran jenneet gayyaanee waan san haynee dhufne. Waan kana akkamitti godhama osoo akkaawuntiin mucaadhaa jirtu maaf murtii guutoo akkaawuntii isaa namatti ergata waan kun akkamitti godhama Hamzaa lole Hamzaan jeen wanta
wanta mati ette murtiguutu na bira jira nin gaafadha ammoo kharra walii gallu yoo murtiguutu qashee ko kuma khurnantun nattin ergamne jeenu khaade eenyu natti erge jeenu khaade namni isatti erge risiita isatti ergee jira murtiguutu maallaqa irraa fuudhuu dandeenya amma immoo murtiguutu maaleen kun na bira hin geenye jee nun kaanne jeetiin kara murtiguutu deebi'e murtiguutuun jeen Hamzaan akaawuntii teessitti himeet akaawuntiin tun ta'ee hin keessi gaafate osoo akaawuntii ta'e ta'uu beektu hin beeku maa jettaaniin jeen murtiguutu na bira ta'a. Murtiguutu deebisaa naa kenne dhagayyoo obsa. Hamzaa osoo anaa osoo jira os tokko hin dubbatina. Hogguun akkasumas murtiguutu jalqaba akaawuntiin tun ta'eetii je'ee na gaafachuu osoo hin ta'in namaatu dogongoraan fiidiyoo ta'e jala. Akaawuntii fudhatee maallaqatti erginaan je'e eenyu namni dogongoraan akaawuntii san maxxanse ani akaawuntii nama ergisan hin beekuun je'eeni haya akaawuntii ta'e guus him kuma takka jeeguu akaawuntii si lakkaawoo akaawuntiin tun teeti juneetii jetti akaawuntii tija maaliif hin je'iniini jeetuman afaanii afi gaafadhe wanti niin ani isaan akkas hin jiiniin jalqaba akkatti na gaafates akka nama gartee maallaqni tokko si bira ga'ee jira eega si bira ga'ee bakkaan geessee jirtaa jee na gaafatu osoo hin ta'in dura koomantiratti siyaadhaa fudhatanii akaawuntiidha. Akaawuntii koomantiidhaa fudhatanii ergan jee. San booda immoo akaawuntii tun teetii naan jee wanti inni na gaafateef waan biraati. Maallaqa kana na bira seenaan biraan ga'uuf nan gaafanne anis kallattiin deebisuu hin barbaanne saniif akaawuntiin tiyyaa miti jee ni naan jee. Haaya murtii sirriin goone. Eegama akaawuntii irratti maal ergamee jiraate deebisaa kan nu qabduuf akka inni si gaafate sirrii haa ta'u yookaan immoo koomantirattiin harka ji'a haasi gaafatu deebisaa sirrii kan nu qabdaafi maal inni makkamtee hin jeen. Obsaan anji murtuguuto maallaqa qarshii kuma kudhan micoon takka duraan kaayiroon ture isaanos gargaaraatiin ture amma immoo gargaaruun barbaada jennaan qarshii kuma kudhan maallaqa nurratti ergite osoo ganaa bakka san dhaqee fiidiyoo hin waraabinatti ergite maallaqa san fuudhee baase obboleessa isaa Zubeerii wajjin maallaqa kana biraan geetiin jiraa naan jee haya Hamza inni kana ja'a atis akkana jetta dubbiitun dubbuma asitti ol araarsuu qabnu siifini waliigaluu dadhabdanii isa lamaan kun dhaabaan jeen san booda fudhatiin bilbila Hamzaa bilbilaan eegaan Hamzaa hojii yeroo dheeraa haasee booda bilbila fuudhee murtii kanne afaan nagaatti wal dubbisaa ammaan dandeetti waan kun akka gadi hin baane jee waliigaluu dadhabaniit murtiin amaluma isaati murtiin akkaan jarjare irraan jibbilleedha tasgabbaa'ee hojii haasee hojii ni jarjare Hamzaan akkaan aare waqti kanaan jeen gaamman Hamzaadhaan. Hamza, ana bakka tana jira. Amma lakaan quban qabu. Yoo maaleen kuni boru afaan kijaaniin gurbaa bira dhaqee maaleen kun si bira geemo hin geenye jee gaafadha. Yoo isa biran geeyin murtiin maallaqa mucaadha akka kan nu goona. Yoo bira gee biraa gahee jira. Amma wanni guddoon dhimma murtiin akkamitti akka osoo akaawuntiin deeggarsaa jirtu akaawuntii biraa kannee fi maallaqa firatti ergisiisaan sirriidha akaawuntii isaa kan nuun qabu. Ammoo obboleessa waggaa 3 guutuu siree gubbaa ciisu jira. Yeroo namni biraa dhabametti argamnee fi anasii Hamzaa Ibrahim Dabbaalji Murtiijii namummaa qoota keessaa qabu hundinuu qoota qabna. Hawaasni keenya kun diyaasporaan keenya kun amanamummaan dhabamtee maallaqa namatti ergamanii nyaadhamanii tolooltummaan tun baddee nama akka itti erginu itti gargaaramtu wallaallee amma xiqqoo wal gargaaruun tun dhufte wal amanuun tun dhufte wanta xiqqoo tanaan gabbaafnee hawaasa kana burjaajeessinee deeggarsa mucaa kanaan gufachiifnu ana obboleessa keetii siin jee yoo murtii guutuullee balleesse murtii guutuu keessoon gaafanna kuma qorna sanis deebisnee wanta kun akka sirriin ta'e wal dubban yoo dide hoo gabbaanee saaxilla ammaa miti naa bulchii jeen Hamzaa kadheechuu Hamzaan fi murtii guutoo Hamzaan tijjen dhaga'u murtii guutuu tijjen dhaga'u anama bakkiin jiru erga bakka tana dhufne ka ajandaas nu ta'uu qabu. Obsaan sorotummaa dalagaa ture Hamzaa achi sorotummaa dalagaa ture waan xiqqoo hojjenneen uummanni kabajanuu kanna yoo dogongorre immoo akkuma nuti wal beeknu wanta hojjenne guddoo caalaa dogongorre xiqqoo takka namni keenya kun wal jala qota waan ta'eef mee dhimma kana mucaa kanaa bulchaadhaa kajuurrattiin naafi Hamzaan sadda baanee haa obsaa dhiisa jeet Hamzaan gadi hin baasu jee murtii guutoo fi walitti dubbatanii murtii guutoo deebisaa oguu deebisuuf murtii guutoo waan feetin fiddoo ta'ee yoo hin goone jee Hamzaan godhin ni godha. Amma bakka sanatti hawaasni nu dhaggeeffatu kun mee maallaqa kun qarshii 10 ani murtii guutoo fi Hamzaan isaan lachuu akka tokkotti hin beeka.
obbolummaa halluu garaagarummaa hin qabu. Namni itti dhiyeenya yeroo baay'ee dhimma toltummaa itti wajji hojjechaa ture Hamza Hajiiti. Murtii guutuu yeroo jalqabaatiif dhimma mucaa kana sagalee ta'e tokko dhufnee hojii deemnee hojjenne. Dhimma kana qarshii 10,000 osoo 100,000 ta'e amma nakaa ajanda waan hin fudhu. Obboleen keenya kun diinummaa biraa eegan qabaatiin. Hamzaanis egaa aantummaa mucaa kana gargaaru irraa akkamitti akkaawuntiin kan namti. Akkami akkaawuntiin uffata deeggarsi galajee waan biraa hin jiruun ta'e ajandaa arra bakka sana teenyuuf kanallee namu xiqqoo qabdu mucaa san keessa buufatee dhimma kanaa kun dhimma hawaasa dura baafnee hawaasa burjaajeessinee mucaa kana akka inni hin wal'aanne goonuu miti waan ta'eef isaan lachuu yoo nu ambooman yoo nu dhaggeeffatan nu dhagahanii dhimmi kun dhimma keessoon xumuramee maalleen mucaa bira dhaquu fi dhaquu baatus humni kurnan hin baddu abbaaf deebiti yoo dhaqe dhee'ee wal gaafanne wal jala qonnee dubbinneemi asitti ajandaan kun dhaamee dhimma kara mucaasanii sila arra makkaan yaada keessatti ana murtuu guutuu fi ijoollee hojii dabalatee adda furanneet ati abaluu bira kenneet hamileen karoorsaa turre ganama gurraa birrii baakaan ajandaan biraan qunname itti saalfanne osoo waan kun asitti dhaabbattee kara dhugaan jiru waliin kaan irra diddibnu Hamzaan balleesse gabbaasuu tamurtuu guutuu balleesse 10,000 akkaawunti sanatti galte oguu Hamzaan gaafatu Hamzaa abaluu irratti ergee qarshii 10,000 biraan gaheen jira isin yookaan obsattis himuu yookaan immoo ol baasuu dhabuun akka tokkotti hubachuu dandeessa. Kanaaf akka tokkotti hubatte malee biraan gaheen jira osoo jee dhumte wal afaan deeffachuurra. Kanaaf kana murtiin dogongore Hamzaan immoo gabbaasuun qabu inuma abaddan osoo 100 kaa'u ta'e san booda haasofne malee mucaa kana eegganni fayyee booda nuu ta'uu qaba ture ajandaa kun gabboo hin qabu akka kayyetti ajandaa kana namoonni nu keessirtan isin dura haasa'uulleef dhiifamaa osoo nu ajjeeftanii kara deeggarsa mucaa deebisanii jiran. Galatoomii yaa dhiifama tara takka obsaan haasa'e mee obsuma bayaanitti nachi deebisee gaafii lama gaafachuufadha. Obsaa jirta? Nin jiru. Tole. Haasa'u amma haasa'utti kana keessatti badii murtittiis murtee Hamzattiis murte. Kasimi? Badii Hamza murte maali badii murte maali? Okay, dubbadeen ture irraan deebi'a. Gabaasiteetuma akkanaa dhoyitee haasawatti fufuun fedhe. Haasawuma jiddumannaa dhoyitee. Haasawaa eegaluu fedhe. Badiin murtii guututti mure akka inni itti na gaafate maallaqa ani jalqabumaa akkan ani hattuu ta'e maallaqa nyaaddetti adda baafachuu dhufe malee akkaawuntii kooma ammaas jalqaba akkaawuntii koomanti irraa fudhatanii dogongoraan maallaqa itti erganii an akkaawuntii immoo achii gubbaa kaamtii fudhatan kana hin beeku miira jedhuun afaan walitti buune. Kanaafin gaafii kallattiin Hamzaan si gaafate maan deebisin jetiin gaafadhe beeke maallaqa tokkotti ergame eenatti ergame qarshii 10,000 nama micoota akkasitti ergee kam goote biraan gaheen jiru ta'e dubbeen dhumte maaltu si buutee maallaqa sira seenee jiru yoo kannitee jiraatte narra seenee kan osoo jettuu qabdu wal lola fideedha. Waan san jechuu dhabuu isaatiif badiitti muree jechuudha maallaqa kaawuntara seenee jira waan ta'eef hin kaanne. Hamzaan immoo arra kanu jidduu jiru mucaa dhukkubsatee siree gubbaachisu jiru. Wanti hawaasa tokko taanee har tokko waan tokko waliin gargaarsuu qabna malee rakkoo jechuudha laal hanna wal dhooysuu dogongora jiru waliif suphuu irra dibnee bira kutuu osoo hin ta'in dhugaa jirtu walitti himnee kuni badi jennee walitti himuufis yeroo qabdi arramoo naafisi waliin taanee murtii guututtis himnee na bira jiraaf dhugaa isaan dhooysu waan ta'eef kuni badiidha maaf deebisaa sidii kan nu baattaa jennee dhugaatti himna ammoo ajandaan kun gabbahee deeggarsi mucaa kanaa gufachuun qabu gadi hin baasiniin jenna koo obboleessa isaatti. Ana obboleessa isaati. Badiin inni gabbaasu tanaa jechuudha. Gabbaasu tanaa jechuudha gabbaasaadhaan. Thank you. Bulee obsaafi waan gaarii jette. Laa wanni niin tana kaaseef jara keenya pointii tanarra akka obsaan deebu wanni niin ani fadhee fi bakka tana misunderstandingii jira jechuu isin garsiisuuf fadheeti. Murtiin wanni inni gartee akkasi bitamee fi maa dhufee karaa kanaan nagaa fataadha. Okay. Inninis
ana maal na godhuu fadheedha. Inni immoo akkam na godhuu fadhee jidduu tanatti misunderstandingiin taate. Jarri lachuu gama lachuutiin akka ifii hubatetti hubatee dubbiin jidduu tanaa lola taatee buqqaatee jechuudha. Amma wanni gaafannu xumurri dubbii tanaa toluun dubbii tanaa obboleessuma keenya kanaaf tolchuudha. Obboleessa keenya ka gargaaraa jirru kanaaf tolchuudha. Hamzaanis akkamitti obboleessa keenya irraa kana dalagaadha. Murtiin ammoo namaan an ifiifuu bira dhaqee namaahu dubbisu jiruuf akkami waan akkanaan irratti yaadaadha. Sii galee misunderstanding bakka tana wanni jiru jedhame. Ustaasaan gaarii xiqqishooniin sirreessa laa dhiifama naa godhi. Dubbiin bakka tam turte beeyta. Waan akkanaan irra yaadaa'u osoo hin gimini ani qaxxitumaan murti guuto aboo murti guuto. Hamzaa fi hubadhe bar waa hunda meenadis hubadheen jira. Mataan sirreessa murti guuto habiibii nagaa fayyaadha itti dawwalee nagaa fayyaa Hamzaa mani ciifte barriin ciise haya amma aboo akkaawwantii tana ni beektaa yaaboo namaatu komantii jalaa fudhatee maallaqa irra galchine naan jedhanii akka namni natti hime waa hunda aboo yeroo akkaawwantiin tana mee natti miidhe hayyee kumata akka jeetumaan akkaawwantiin tasaati guutumatti itti himee fite. Maqaa ittiin hime Junaydii Hassan jetti jeen amma as garagalee bakka kanatti awoo hin beeku hayyee naan jedha awoo komantiitee jalaa fudhatanii jedhanii yaa wanni tun akkami murtii guutoo dhugaadhaa dhiiroo jennee anaa fi murtii guutoo walumaan taane silkii isaa naabanee bakka komantii dheeyne hin agarree baran naan jee riipilee godhee komantii nama tokko akka biraa akkaawwantii kaaya akkasumatti akkuma namni jedhu san dubbii isaanii dhuguma taate amma gizee komantii murtii guutoo jala dheebi akkaawwantii biraata birrii wajji tolte akkaawwantii guutuun achi jala teessi yaaboo akkasuma wayii fudhatanii erganii jeetiin awwayiin quba qaba garuu murtii guutoo dubbii ta'e quba qaba. Sa'uma tanaa'uudhaan mufaajaan taane jechuudha. Laalamsaa si hubadde Hamzaa akka irra galtees akka wanni kun hundi ta'e quba qaba. An amma inni mufaajaan taane hoggada inni komantii jalatti akka agarreetuma achi aboo sana balleetee waan akkanaa tanaa deddeemu jira bara jennee naaf inni addaan baane. Amma gisee ol deebine aboo murtii guutoo dhaqee irratti dawwalee eega kana ta'e maallaqa san deeffadhaa jedhuuni hin jeen. Ammallee murtii guutuu waan maallaqaa hundanuma beekaa. Hayyee murtii guutuu irratti dawwalee deemee jira. Meena kanne Hamzaa dhagee bartuu bitan dhagee ogguta akka murtii naaf si Ati kannaati salameen dhageeffanne Ustaaz Addiisaa dhageeffanne laala nama ni dubbata murtii naaf si ogguta kaabeebi ni dubbata. Laala Hamzaa keenya anammoo bakka tanatti dogoggora guddaa tokko kaniin arkee jira. Okay? Dogoggorri guddaan maali? Miciyyoon gaafa si dawwaltu. Qaceeloo dhaggeeffadhu Hamzaa. Murtii guutoo na itti dawwaleetiin akkaawwantii irraa fudhadhee murtii guutoo irra naqee yoo siin jette misunderstandingiin kun hin dhufu ture. Hamzaa dhageessa. Miciyyoon komantii jalaa hin fudhadhe jechuun san akka dubbiin teessan tun wal afaan buutu taasiftee beekne. Miciyyoon silaa aboo murtii guutoo irrattiin maallaqa kanaa ergee maallaqni kanaa murtii irra seenee jira murtii intalti kanaa maallaqa kanaa sirra ergitee jirti seenee jira yoo jetteen otomaatika seenee jira siin jaa garuu komantii